kabiraa kanin si gaafadhu jechuudha biyya Qatar keessa jiraachaa turte footoo ta'e takka taboo jechuu gartee misii boo jirtu barreeffama tokko wajjin addunyaa tana quufee waan jee akka nama addunyaa irraa ifajjeessuudhaaf gartee waan akkasii jawuuti namni hedduun isaanii irratti dalagaa turan jechuudha viidiyoo san irratti footoo san laalanii irra waraabaa turan wanni sun maali? Afaan bareedaa afaan nu keessatti albaati kam jembo Ita gurbaa rafu jiru shinti beete jee dabtarumaa fi afaan agarsiisu doolaara kum diidamii lama jechuudha. mul'atan Dhaqacee irratti akka gaariitti ilaala. maallaqa ijoollee jaleessisee maallaqa ijoollee miliyoona 70 fudhate miliyoona 30 fudhate Akkasa jaana. yeroo jalqabaatiif kan inni fudhate doolaara 1,600 Doolaara kun doolaara jabaattee hojjettullee wanni ofirraa eeguu qabdu haasidaafisisti yeroo hedduu kiseetinii milkaa'u jettee lafaa kaate an yeroo hedduu ilmummaan sharrummaan ilma namaa kun milkaa'ina kiyyarraa ni galchi. miila Suuditti duraa qaban. suuditti wallolan achi mootummaan dhufte isaanis ni qaban anaas ni qaban na dura baanii inni kun fayyaan qaban maduraas dhukkubsatee jira jaanii. Okay. Mootummaan waliin jiru jechuudha. Heddummaatanii mootummaa dirqama amana. Mootummaan isaan amanaree ani tokko ani loneetu dubbadhaa dhugaa inni kun fayyaan qabu jaanii. Okay. Ada guutuu makiinaa biyya Qatar san yeroo gabaabaa keessatti dhaqee kampanii banee kampanii biroo wajjin kampanii tiyaaf kampanii agriimentii godhee hojii eegale. Achirraa ji'eetti aantu doolaara 3,000 achirraa doolaara 1,100 kana maaliin goor mootummaa kana dubbachuudhaaf sirraa nama jara kana sabaan dhagee qabanirraa tattaafatu waan si ajaa'ibu hanga ammaa Western Union naa kafalan. Jira jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya Dabbaal Show baga jiraatan isiniin jecha soomanaa fi kana kanaan biizii taanee turree soomana booda ammaan tana kunoo gara Dabbaal Show nama kabajamaa jaalatamaa tokko kan isin yeroo dheeraadhaaf beektan qabadhee isin fideetiin jira. Obsaa Ahmadiin Jaamaa nama yeroo jalqabaatiif yuutuubarraa akka Oromootti jechuudha maallaqa nyaatee irraa nyaatee jechuudha akkaataa namni irraa nyaatullee nama barsiisee obsa teeknoo jaamuun ni beekama. Eessatti akka badee fi maaliif akka badee gaa namni akkasii yuutuubarraa nyaatee beeku bakka ture tana ni himaa jechuudha. Obsaa welcome for long time turte miidiyaarraa eega badde amma baga nagaan deebiteen sin jaa Dabbaal Show irratti ergamta'u istiidiyoo Dabbaal Show keessa jirtu. Galatooma Dabbaal Show na kabajanii afeerraa kabajaa gootanii asitti na afeerra keessaniif galatooma isiniin jaa hayyee. Hayyee gaa ammaan tana mee dura eessatti akka badee isin haa himnu nutti haa himu mee ati amma yoo xiqqaate jechuudha yeroo dheeraan jee hedduu ni ta'a jee hedduu kanaaf keessaaf yuutuuba fa'aa inumaatu goggoonni lakkaa'amee eega yuutuuba irraa batte waan irraa nyaattee biyya namaa keessa teessee jechuudha hasila akka Maammadoo Suuditti maziraa keessa dalaydu gaala fa'aa jiree fa'aa gartee hasila akkasii ammoo ati siistama fayyadamtee sooshaal miidiyaa kana nama hunda dura bayyanattee maallaqa lakkaawaa jettee yuutuuba irraa teessee nyaachaa turte ajantumaa fi miidiyaa gaafa san qabsoo ture gaa'ii akkasumatti waa walitti qindeessite irraa fayyadamaa turte akkaataa teknooloojii itti soofteera adda addaatti fayyadamanillee barsiisaa turte ammaan tanagaa eessatti akka battee dhamma sooshaal miidiyaa irraa. Gaariidha gaaffii bareedduudha dhugaadha jidduu kana sooshaal miidiyaa akka duritti fayyadamaa jiru yeroodhaaf gara biyya Qatar deemeetiin ture biyya Qatar hojiif deemee xiqqoo achi hojjedhee achi booda gara biyyaatti deebi'een jira. Sooshaal miidiyaan kun waan gartee yeroo gahaa yoo qabatte irratti deebitu yoo hojiin ammoo akka malee si qabe irraas fageessuu danda'a. Anis dhimma hojiitiif jireenya kana beektaa qabsoo wal qabdeen malee injifachuu hin dandeessu. Saniif ati yeroo hojumaaf malee waan biraatiif irraan banne ati yeroo dhiyootti ni deebi'a inshaallah. Okay, amma YouTube irraa maallaqa nyaachuun ni jirta duubaati. YouTube illee okay waa YouTube kana xiqqoo ibsuun barbaada. Akka Oromootti namni jalqaba YouTube kana ta'e YouTube irraa maallaqa fudhate ana. Ka viidiyoo illee waraabee nama afaan Oromoo dubbatu. Nama dhuunfaa keessa. Nama dhuunfaa keessa. Dhaabbataa fi miidiyaa adda addaa osoo hin taane. OBN ture. OBN illee booda dhufee OBN ture. Warroota akka Gatiin muuziqaa maxxansan kan osoo ta'e warroota istiidiyoo kan osoo ta'e akka warra muuziqaa maxxansaatti jiraatan warra nu duraan jira akka nama dhuunfaatti nama jalqabaati.
yuutuubatti kan seenanii maallaqa yuutuubarraa nyaachuuf himti. Yeroo sanitti namni waa'uma gartee sooshaal miidiyaa kana feesbuukuma waatsaappii fi iimoo adda baasee beeku namni. Bara dukkana tokko ture 2015 16 jechuudha. Namni keenya feesbuukaa paaswoordii jijjiirrachuu fayyadamuma sooshaal miidiyaa kanaa namni keenya kabare 2018. Abiyyi aangoo qabachuu. Achuma boodarraa namni barachaa jira. Ani jalqaba irratti yuutuuba dura peejii ture. Peejii osoo fayyadamuutiin viidiyoolee uummata xiqqoo sana waan gartee appilikeeshinaa akkamitti feesbuuka akka hin gubanne goota akkamitti paaswoordii isaa jijjiirta itti fayyadamuma gartee sooshaal miidiyaa kana akkamitti waatsaappii iimoo waan akkasii waan takka takka laaleetumaan gadhiisaa ture. Achi booda namni gaa kanaas nu waraabii ati gaa yaaduma uummata irratti hundeewwatee deemtu. Achumarraa uummanni viidiyootii jaalachaa dhufe viidiyoo jaalannaan websaayitii tokko irratti arge akka yuutuubii maallaqa qabatu. Viidiyoo gartee san dura viidiyoomaan peejii irratti dalagu kanaan gara yuutuubaa fiti. Gara ji'a 4 akkanumatti yuutuuba irratti gadhiise boodarraa yuutuubii yeroo sanitti maal sirraa barbaada viiyuu 10,000 qofa sirraa barbaada. Maallaqa lakkaa'u jechuudha. Amma akkuma atuu beektu 10,000. Wachitaayimii 4,000 fi sabskiraayibii 1,000 amma yeroo sanitti viiyuu 10,000 qofa sirraa barbaada. Viiyuu 10,000 guunnaan maallaqa sii lakkaa'ee jechuudha. Sabskiraayibii isa laayee. Oomuu gaafa sun sabskiraayibii illee hin gaafatu. Viiyuu 10,000 qofa gaafata. Waaw haya. Yeroo sanitti viiyuu 10,000 guunnaan waan mallattoo doolaaraa arge. Ajaa'iba maal lafaa keetiin gaa. Monetization formiin guutuu gaafa sana. Ani yuutuuba irraa maallaqa nyaadda jeetti hin seenne. Haya. Ani viidiyoo mana asirratti waraabu kun maaliif yuutuubni viidiyoon achirratti bahu qulqullina qabu. Viidiyoo yuutuuba irra taa'an baasiis yeroo dheeraaf ture. Ka feesbuukaa yeroof nama bira deemeeti jidduutti dhaabbata. Lafaa keetiin gaani hay maali mallattoon doolaaraa ta'u. Hay jeegaa anillee yuutuubumaan gaafachuu eegi. Yuutuuba giseen gaafadhe. Achirraayin namoota waa'ee yuutuubaa kana dalaguu arge. Osoon jiru websaayitii jira yeroo sanitti haalaan websaayitii fayyadaman. Websaayitii irratti websaayitiin akka maallaqa qabanuun hin beeku. Websaayitii kana giseen laalu namni wayii tokko lammii Indiyaati barsiise. 10,000 viiyuu guutanii san booda mallattoo doolaaraa viidiyoo keessan irratti isinii dhufa ni babbantanii san booda adseensii waan jedhamu jira san guutan achi booda western union irra fudhatan yeroo san bara san jechuudha. Waan si ajaa'ibu hanga ammaa western union naa kafalan. Hanga ammatti waliin deemnee turate keenyatti hanga ammaa western union namni fudhachuu jiru western union. Yoo western union kan salgoote itti deebitee fudhachuu hin dandeessu. Akkasii websaayitii irratti arge viidiyoo sana haala sanitti maallaqa dalaguu dandeessa waan jedhamu. Achi deebi'eetiin gaa salphaadhaa waan jiraanillee guute giseen guute namoonni hedduun kan waliin turre obboleessi kiyya kunis hayyoonni maraatte yuutuubiin maallaqa jedhama. Abbaan duraanis yuutuubiin naa kafala jeetti hin seenne kunoo nama hedduun ni kafala jaa hindiisu. Osoon jiru doolaara 10,000 lakkaa'e. Doolaara 10,000 lakkaa'e. Maaliif viidiyoon ta'e yeroo sana haalaan laalamte. Akkaataa itti waayifii namaa cabsan jeetti gadhiisa. Ijoolleen gartee qimamiin maadaamii tun waayifii maadaamii cabsanette illee annaan lakkaa'amne asiin gaa adseensi seenee adseensi itti guute. Western Union jedhu. Yeroo san Suudii keessan ture akkuma beektu badalfaaqiliin fayyadamu. Namichi Somaaliyaa. Badalfaaqilii jechuun fake ID kana fakkaatu. Somaaliidha ID'n sani ID nama sanittiin maqaa achirra guutee adseensi irra guutee waa hunda guutee Western Union seera isaa hunda guutee itti gadhiise. Giseen itti gadhiise deemee guyyaa 28 gisee goo doolaara 600 lakkaa'e. Yeroo jalqabaatiif kan inni fudhate doolaara 600. Doolaara 600 iimeeliin naa dhufe. Ni beekta gaa yuutuubiin gisee sii qaba iimeeliin meesii Google AdSense jee gisee naa dhufe maalleeni naa bu'u hin jiini warra gartee dhaabbuu wanni kun siin qabalu naguma dadhabsiif. Obboleessuma kiyyaa. Kunoo naa biyya doolaarri bawoon irraa dhiise nu haasini fuudhe booddee ati maraatee jirta. Fayyaan qabdu ati soo wajjin deemu. Atumaan dhaqii fuudhe. Nooriin akka fana riyaala 50 deemtu baankii Western Union qabdi qaba. Western Union tun baankii hunda keessa jira. Nu haasin jeenu kunoo bu'e. Wanti kasaartu hin jirtu koottu.
hayyee nu kaasi. Akkasi gaa waraqaa achirra jiru piriintiin godhe. Waraqaa sii dhufaa mire waraqaa achirra jiru to'atusanii waan 10 qaba. Wanta ID number. Si inni immoo maal? ID number transaction. Transaction achirra jira. Maqaanis haa maqaa ID tiyya tanaami anuma fakkaata namichi. Kayitii minaan hin jaani nafalmuu hin danda'a. Akkasi gaa maallee ni bu'e. Deemne gisaa deemne dhaqee ittiin garsiise warra baankitti. Yeroo sana warri baankiitu hedduun beeku maali hunnaan jaa yuutuuba irraa naa ergamin jiru itti naqanii wal gaggaafatan isaan ummaan afoon jiru sin jenne adri baraatu afoon ga'u baankii biraatiin dhaqa malee akkasiin manaajara tokko geessanii manaajara yuutuuba irraa dhugaadha tuni googalatti seensii erga barreeffadhu foormii kana guutin hojii foormiin ingiliffaa dafeetumaan foormii guute ID ta'e achitti kaasinan jaanii inni kaasee ID ta'e kaasee foormii isa wajjin deemee warra mustaawata irraa Karena kawan tidak makan makan kan. Kasih kena ID khiyalani nana rifat deh gak fikir kan. ID itu ya. Kabar ni gak fikir kan tiar maje rifat eh. Tiko jadi rumah kan ni dafa. Kasih tu tar gede kisah malah kan. Real anna syarafnya nah kan tu. Seperti nali kan ambil rifat. Kalau ni jadi ni. Makasih Pak. Real ya dolar sih kan exchange ketemu dolar jiru nih real harus bisa sarwa bahasa nih malah wajah nanti aciu jam kan telega itu ani na jaro samfud deh dia afirmo wakasin dalam yoni mana Arab wan dia afure diketakaf bisa food deh mana karena rana kau di nambah itu malah kau lunjat deh itu bakal ada kan apa nih nara kasih tinggal sambil dolar di pasar di mana mau dibawa mana fakata kan deh acu buat mana kan ini food deh acu buat ada tiba magari mulut tiba magari saya kata ini kaduran body si dalam itu kan anjol lenda kan acerra diet yang tu dolar $5 acerra dolar kemarin pejalan karena kami goreng ni beta lafaz beta video mana orang mau kecu hordoftoota obsaatu kun akkam jirtan arra gaawti kun bachisa itu pada video yeroo maallaqa kana hunda waraabee maxxanse namni gariin bada kijiba Jawaar Mohammed hordoftoota sirra qabu doolaara takka nyaanne takka itu barraay Jawaar Mohammed isaan aboo yuutuba wanni kun yuutubaan fayyadamu wali yaadi laala osuma na arrabsan video lammaffaa waraabe osuma na arrabsan habashoonni itti gabbeega mucaa tokko ture afaan maaraatti naasu Ameerikaa kana jira mana lijbinii faan gabbaanii tokkos kana takka jira hawaanni jiru isgaabeer raayin harkadaanii waan dalagu sana kajuu tokko jiru sanilleen as bahanii jarri kun hundi gaa yuutubii maallaqa kafalaa dubbatan silaamu namni keenya wali irraa fudhanna alaga irraa fudhanna yaa humna dubbiin ta'e dhuga duraan si didanii didan duraan dhuga jechuun maal gootaa tiimtaa ani aadaa warri taayilantii qabu warri gartee dandeettii qabu viidiyoo dalagatee har'aa harkatuuf ati gaarii adda achirraa ijoolleen keenyaa jirtu takka qunnamtee waan si ajaa'ibu ijoolleen san yuutuuba yeroo dheeraaf irratti dalagaa jira. Garuu maallaqa irraa fuudhan. Maal godhanni beektaa viidiyoo OBN viidiyoo minni tana irratti fe'a. Irratti fe'anii yuutuubiin ammoo viidiyoo mataa keetii ta'u. Kontentii ati kireet goote riil kontentii ta'u. Achi booda yuutuuba keenya nu sirreessii jechuun dhufte. Callisnee warra callisee irra fe'u kan akkasii fuudheetiin gaa viidiyoo teessan irratti dalagaa jeeni sirreessee fi jara sanis kanneef achirraa warri himan kun eegalee achirraa namni hedduun tokko nuu dhufe achirraa namni baay'atee atillee gaa walitti dhufnee diraamaa tokko hunda dalagee yuutuubni akka nama baay'ee qaba achi booda doolaara 3,500 doolaara 4,000 wallaahi wabillaahi ji'aniin riyaala 10,000 sumidii teesseetuma bashaa bitamte. Mee wanta YouTube istiidiyoo keessa niiti bakka wanta laayif taayim irra geessi fedhi moobaayila kana mana amantu bara ammallee amantu bara walii maallaqa dilaatiin gara doolaara 20,000 wayiiti anneen beekaa jechuun aanuma argani wanni kun sooshaal miidiyaadha maalirraa sharriisanii goonaa miti waan si ajaa'ibu yuutuubni hangammallee maallaqni dalaga hangammallee viidiyoo duraan irra gadhiisan jechuudha ammumaa bara Oromoo yuutuuba irraa fayyadaman jirtu hin beeku
wanta irra dha doolaara irra dha ta'e gamana asii. Okay, lifetime. Okay, lifetime khawli gala jechuudha. Kunuuti agarsiisu dandeessu. Doolaara kum 22 jechuudha. Mul'ata? Dhaqa ceellatti akka gaariitti ilaal bakka wanta dhedheeraa kana jala noo laal qooy kanaa. Booda suuraallee asirratti waa kun noo laal. Doolaara kum 22 fi doolaara kum 22 fi 200 fi 30 takka asirraan iskiriinshoot godheetiin isin haa maaliif isin garsiisanii beeytanii wanni kun silaa waan piraayiveetiiti garuu ammoo obsaan nama yuutuub irraa doolaara kum 22 ol nyaata jechuudha. Akkasi feesbuukni illee ni kafalaa garuu maal barbaada kontentii barbaada jechuudha. Kontentii mataa keetii taatee mataa keetii kireetu gootuu barbaada riyaaliitii jechuudha. Kuni hojii dhugatti haajamaa jechuudha. Akka wallisoomni viidiyoo kilippii waraabuu akka diraamaa akka piraankii akka gartee motiveeshinoota uummata adda addaatti viidiyoo waraabuu akka teknooloojii nama barsiisu beekumsa nama barsiisu beekumsa amantii adda addaa barsiisu aktiivistoota waan akkana kanaa jechuudha. Akkanatti akka nuti immoo waraabuu jiru kana waraabdanii yuutuub irraa maallaqa haraan alatti taaptaap godhaan alatti giiftii qarshii ilillii takkanaa ol darbiin alatti firii jechuudha. Bii qofarraa jechuudha ni harkattanii jechuudha maallaqa. Garuu obsaan gaamaallee inni hundi kaduraaniiti malee amma argitanii jirtan hoggalama fa'aa gosa sadii huun ta'e kanatti dhiiste jechuudha yuutuub irraa. Amma gaa obsaan waan kanarra caaluu argatee dhiisee jechuudha yuutuub. Mul'ii jechuun kaa. Maaliif seeta? Sooshaal miidiyummaan kunu carraa hojii siiban. Sigalee. Yuutuubummaan kunu carraa hojii guddaa dhaabanii. Maaliif asirratti waan adda addaa dalayidaa san keessaan gara carraa hojii biraa siumuutti. Faayidaa guddaa qaba sooshaal miidiyaa. Nama itti fayyadamuu beekutti. Yoo callistee ituma ta'ee ishee naguma akkamitti irraa waan jette malee yeroo maal irratti hojjechuu qabaa akkamitti sooshaal miidiyaa irraa waa argachuu qaba jettee itti yaaddee irratti dalaydee sirriitti. Keessatti yuutuubiin akkana kan faayidaa guddaa qaba. Akkas viidiyoo dilaanaa kan viidiyoon haayitas doolaara isa waliin kutaa. Waliin kutaa sirrii. Akkas viidiyoo hedduu laakiin illee viidiyoon isaatis wanni hundinuu hojii kutaa gizee viidiyoo dileeti gootu. Akkasii baay'ee. Kabiraa kanin si gaafadhu jechuudha. Biyya Qatar keessa jiraachaa turte footoo ta'e takka taboo jechuudha. Gartee misii boo jirtu barreeffama tokko wajjin addunyaa tana quufee waan jee akka nama addunyaa irraa ifajjeessuudhaaf gartee waan akkasii jawuuti. Namni hedduun isaanii irratti dalagaa turan jechuudha. Viidiyoo san irratti footoo san laalanii irra waraabaa turan. Wanni sun maalime? Biyya Qatar dhaqee achitti kaampanii baneetiin ture. Nama gartee biyya Qatar san yeroo gabaabaa keessatti dhaqee kaampanii banee kaampanii biroo wajjin kaampanii tiyaa kaampanii agriimentii godhee hojii eegale. Sanarratti shirri xaxame jechuudha. Namni keenya keessattuu biyya Qatar san nama summi jira. Asudummaa jechuudha. Dongorri bitaan waan san onlaayinii irra baasuu kiyya. Wanni inni baradhe sanarraa silaa calliseetuma hojii itti fufee bareedaa ture. Anis waan jiraan onlaayina baasee achirraa illee shir godhuun ture egaa jechuun waan ati itti amantee gootee haasidummaan dhuftee haasidummaan dhuftee achi bakka wanni gilli takka wal xaxame waadila takkaan irraa badee achi akka malee rabbashame istireet keessas gisee waan ati itti kororfattee itti deemu jirtu si harkaa badee akkam sammuuti akka malee rabbashamee ture. Sanumarraa kan ka'anis miira keessa akka malee galee hojiinis xiqqoon guddachuun shirri namni naxxatu waan hin gartee itti deemaa jiru kana warra na dura dhaabbatee jira garee wal jaaree jechuudha. Nuti amata Oromoo kudhan teenyee saddeet teenyee jirtu inni kana akkamitti ijoolluma gartee an fidatan narra kakaasu. Sigalee ijoolluma nagaan dalagachuu jirtu tana fuudhanii kaampaanii geessu jirtu wanni inni itti jiru tun kijibaa naratti ijoollee kakaasan jechuudha. Ijoollee kakaasanii ijoolleen isachi na kasaste achi maal goota kan namni dilli tokko qophaa ka'e taate namni dilli tokko keessa irratti duulee maal goota. Achiin bakka ijoollee tana tasgabbeessuuf nama tokko lama amti gara nama 60 wayiiti. Kun asii bilbilaa kun asii gidduutti rabbashamee akka malee mataan kun hundi na dhukkubee achii xiqqoo gaa biyya sanatti bakka namni kun sirriin jiru fayyaa dhabe jaanis namnummaan kan jedhamu wal jaara. Amma fayyaa qaba gattaa. Isaanummaan bakka nama kana ofirraa dadhabe. Amma tattaa. Amma si dhukkuba haala si geessina. Amma nan dhukkuba. Biyya si geessina.
Achi biyya si geessan ajaa'anii deeman anis gaaffii mana geessan. Hayi. Okay. Dubbii tana keessa eegaa. Laala amma riskii tana keessa achis deemu jechuudha. Aboo biyyu mana geessan gaaffii baay'ee mootummaan tun waliin waa qabdu jeetiin gaachutti wal lolan. Achi mootummaan dhufte isaanis ni qaban anaas ni qaban. Na dura baanii inni kun fayyaan qabu muduraa dhukkubsatee jira jaanii. Okay. Mootummaan na waliin deemu jechuudha. Heddummaatanii mootummaan dirqama amana. Mootummaan isaan amanaree yaaduu tokko. Ani loleetiin dubbadhaa dhuga inni kun fayyaan qabu jaanii. Ada kuda makina kasi sa teleponan mo bojo. Gusto rin bakka maling ko mootummaa kana dubbachuu ta'u sirraa nama. Sirraa nama. Jara kana sabawwan nagaya qaban irraa tatta'a. Duraanii si fidan gaasa. Sirraa gadi ta'an achirratti hin boo'e fuudheenii na darban Mustafa jira biyya sana fayyaan qabu jaanii na duratti himanii Mustafa sa yeroof niin ture achirraa gara biyya na darban. Okay, gusto niya chokaate makina keessatti. Makina yeroo sana hin boo'e jechuudha. Maal gootare? Uummata asirraa gadi ta'an mootummaa namni kun fayyaan qabu beeksi qabeessi ragaa jira. Amma akkas ilaala amma namni mootummaan maalitti amantanii beektanii mootummaan ijaan qabdu jedhamu gurra malee akkasiise namni hedduun tokko dhufeetuma hamzu mataa yookaan hamza wanjala kana dalagee jee fidee nam 4-5 ragaan irra baanaan dhumatte suma hojjetan isaan. Waan akkasiitu jira ati falmachaa utuu sun dhageessu takka mana hidhaa seentee tikirraa abukaatoo godhattee falmattaa sin jaa yoommoo maraata sin jaa noo hospitaala maraataa si geessaniiti dooktora si godhanii suma fayyaa dooktorri interviyu si godhee achi booda inni kun nama nagaati jee eega poolisa si kana poolisni yoo fedhe achi si baasa yoo fedhe kana biyyaa si galcha jechuudha alaamisaa jesaa alaaqee isaatti. Dooktorummaan interviyu na godhatu waraqaa laafannee waraqaa sin si garsiisuu danda'a jirti yoo barbaachisaa ta'e si garsiisa. Na hojii haasee na hojii haasee amma duraati si dhukkubee ture waggaa nan dhukkubne. Isaan tola ture nan dhukkubne takka. Okay. Maqaan keenyaati maqaa sadeenitti Kumsaa Ahmad Isaanii. Okay. Maali rakkoon si qabdu? Rakkoon takka hin qabdani. Xiqqoo hojii xiqqoo na rabbashte hojii matiyya xiqqoo yeroodhaaf hirriba dhabuu hojiin na guddachuu waan akkas akkasiiti malee nagaan qaba. Duuba jarri akkas jeessi fida. Ani beeku san isaan gaafa dhaan nagaan qaba. Akkasii gaa silaa namni waggaa meeqa ta'anii beektaa hanga fayyutti bakka sanii gabba'uu hin jiru. Mana hospitaala isaan nageessan isaan ka waggaa tokkochi keessa taa'u ka waggaa 4 waggaa 5 waggaa tokkochi keessa taa'u jira. Abbooti nagaa qabde gaa wanni gaasii dawaasi guruuf hin jiru nurraaf gali biyyan beenu nuti jaallu. Taa'ee jaallu achirraa gaa biyya nagalchanii akkasitti hin dhufe. Kaampaaniin ni jirti jechuudha. Kaampaaniin ni jirti. Bakka hojii itti muufamee jirti. Dalagu jirti kaampaaniin. Dalagu jirti. Namaatitu bakka bu'ummaan daleessiisa jechuudha. Bakka bu'ummaan namaa kan namoota. Achuma mana wanta mana hidhaa keessatti. Mana hidhaa keessatti bakka bu'ummaa kan itti jira. Akkas egaa ammaan tan hordoftoota keenya kunoo seenaa obsaa jalqabarraa hanga dhumatti ammaan tana magaalaa Addis Ababaa wajjirraa argitanii jirtan warri viidiyoo sanirratti garteeni footoo isaa ta'uu saniis akka biratti hubattan isin ibsa jira qaceellotti jechaadha. Haya fuula duraaf biyya Arabaatti ni deemtamoo Finfinnee jiraattamoo akkami? Dhugaa dubbachuuf wanni ni biyyarra jaaladhu qaba. Duraanis ni beekta Suudiin ture. Suudii gallaan biyya natti tollaan waan biyyatti hafe. Biyya Arabaa sana hin jaaladhu. Inshaallah ni yeroodhaaf biyyumaan jaaladha jeetii yaada. Waan gaa jireenyi si godhaan beeku. Ati deemee faa laalee deemu waan akkasiiti. Jireenyuma jala deeman yoon gaa hojjedhee faa deebi'e malee waan hin gartee achitti Arabaaf gabbuu hin qabu. Okay, bareedaadha. Hayyee mee mudannoo jiruu ta'e keessatti haa ta'uufla. Waan gartee si mudate takka nama hojjetu ta'atiin dagannamee hordoftoota keenya kana nu gaabbeessi. Wanni ani hin daganne biyya Yaman keessatti ture. Mucaa tokko jira maqaa isaa dha'uuf fedhu hiriyaa kiyya. Amma durallee dhageera maqaa mucaa san biraan dhaqe. Manni isaanii kalaasii 4 kalaasiin isaa wallahi hooma dhugaate jechuudha. Kalaasiin isaa keessaa akkana asiin ammoo mana fincaaniiti. Nuti illee achuma tattaa'u jirra akkana soofaan jira nuti soofaarra taa'aa turre. Mucaan ammoo dhufne keessa bira dhufne kun xiqqoo ni barata dadhabee rafu jira. Ol seenee rafu jira. Tokko immoo achi keessaa qaba. Achi keessaa qaba waan inni yaada rabbi haa beeku. Kakaba usantu waa nyaati. Kun rafu jira kuman qabu.
yaa moo fiigaa dhufee keessummaadha. Mana fichaanii nuun akkanaa jennee. Manni fichaanii kun barbaanatii qabaa barbaan irra gaddeesseedha. Itti fayyadamu. Ati jiraan mucaanis akkuma qo'atetti daftaraa fi qalamni kaa'aa jiidhaan wal bira kaa'ee itti rafe jechuudha. Ifaan hin jiru. Sigalee ifuma alaa kanatti koo kanatti koo keessaa ifi. Mucaan akkana jennee silaa maamni akkana keessa seenee akkana goggoruu qaba. Ulaa qattitaa mana mucaan rafe. Muddamee jireenya. Muddamee jireenya. Akkana jennee fiigaatuma dhaqatuma daftara kanarra dhaabbadhe. Akkana afaan bareedaa afaan nu keessatti. Albati kam jembo. Entar berubah rambut juru. Sentimen aja. Daftar rumah apa? Ya cuma kayak gini. Hai, sakit kan? Aku bilang jangan aku demar, jangan kita kapan? Bar ya mana tak kau warna keradon atau kau jiran radon mata ibu keradon tak. Ibu sendiri kita ingat dia mu. Kono jirung kamu kan. Apa nanti bulu? Bulu kan mana gudu dah itu lah. Oh tu. Kasih ganti gudu gaya ni. Berubah kasih titel besan. Gadu mau beya tu magara kan aku teh. Apa tak? Osor batil le nak gitu. Ulah mana tak kesemu. Wan tanah gaman dengan Wai ayam bereza. Aja mana kan bereza. Wai shit. Kasih gak bereti nak itu. Bereti ni sah? Nanti gak kaman nung aja hun khofla hun ifik kaman khofla kana. Mudanno kasih takar ke. Hamdu. Mudanno hamdu. Yero hun deki saya segaru. Gua mata kasa akka mana lo yo wan tanah. Hambe mo kharat. Kharat albang. Kan dia kayak supaya apa lambat berarti tinggi. Oh dia apa? Wai hamdu. Wan hamdu kaman. Allah sira fajiru khasira fajiru. Dika hamdu sebenarnya. Dika hamdu dika sira yachun dika tulle khasmat dika numar ta. Dika tulle numar ta kam namni namani talbe. Hamdu tega dika. Ha namnu amme ini baal jari me tamta albau jara dan tubbatin hara. Hakami mumtan. Hakami tadi nani mana? Kan. Karena terus tim kono bega arko. Is namni de barka. Beka isa ando. Beka baru jenne. Rakon ko mudan udah tuh nilai. Oke, biaya mana itu cara? Biaya. Ayah, tabila tabila tamme yo awat. Tanam ko just yo siap kita ketemu dulu kali. Oke, mudan do bira. San biaya mata nak isati. Biaya mata nak isati. Yeroo hacaaruu san ture. Yeroo hacaaruu sanatti namni hedduun tokko hidhamaa ture. Nullee yeroo sanatti miiraan baanee uummata jaraan dhagaa wal daddarbachaa ture. Akkasuma wal darbannee poolisiin gara kanaa dhuftee jarri ayili qabaame duubaan poolisa nutti ajajeeti. Ifi ammoo gisee poolisiin akka isaaniitti mira isaantu yaame nu guureen nu guuranii poolisiin dhufe. Fiinee horiinee mana tokko seennee mana san jala agarsiisa. Manni mana Oromiyaa Boonee Mikaal duubaa manni tokko jiru. Mana san seennee mana sanii gubbaa ol baane tunis albaatuma waan isaanii. Mana gubbaa ol baane gisee ol baane egaa mana jimaa warri jimaa dalagu kun keessa galu jira. Hundi mana san seenne nu garsiisa ras seene jaanii. Poolisiin tun ol baate egaa nama kana. Yaa bu'aa tumaa bitini. Tumaa nuti mana tokkotti seennee mana san ficcufnee keenya. Aboo ulaa banaa osuma jaaniiti takkitti ulaa dha'utti keessa buusa turbaan tokko. Kunuma gubbaa albaatii tana baba banaa. Jara dheessinaa albaatii gubbaa dheessinaa. Arum tanong albaatii jaa bulee saaya. Wayyoo. Abooti dhiiraa bitini gattaa'e maasii godhanii bitini. Akkasi gaajarree nu qabanii. Albaatuma isaa waliin qabanii deemanii. Yaa salaam haya. Akkasitti nu qabanii poolis xaabiyaa nu geessan. Gisee poolis xaabiyaa nu geessan jarri tokko tataa'u jira nuti. Maaliif jaanii nu gaafachuu eegalan.
dhufee itti gaafatamaan bakka sanii dhufe maaliif Yaa gootanii. abbootiin qabeenyaa nu jala dhufteeti himatte mana keenya dhawanii qabeenya keenya dhagaa yaani nu himataniimi Mushkila kabila amma qadiyyaan teessan guddoo. gana guddachuu taate qadiyyaan achi dhufanii maaliif akkana gootan jarri tokko beeke nu wajjumaan tuttumnee beeke kun nuti ittisaatuma dhufne jaan seeta maqaan dhabu namni silaa nuti ittisaa dhufne jaan san hidhaa waggaa tokko quufee. Isinuma wajjin. Numa wajjin. Inni isinuma wajjin osoo jiruutu dura waaqate. Mala isin baasee. Quban laatee kunoo isaan kana faadhaa nuti irraa dhulkaa. Hanuma qeeroo taatanii hojjetuun ta'u kun. Hayyee isin baatu ta'an hojjeen taas garagaraa. Akka tasaa ta'e ijoolleen xixiqqoon takkaas ni jirti. Ijoolleen xixiqqoon sana afaan Oromoo hin beektu. Achuma jee aboo nuti karaa deemu jirra. Eegaa dubbiin garagalchuu taate nuti karaa deemu jirra waan ta'e hin beeynu. Nama fiigu garraan magaan nutis fiigne fiigichuma san keessa qabannee jenne waan takkan qabnu kunoo haga jiru dubbanne tatanaachi gaambeen jenne kottaa jeetuma sinne yaamee waraqaa takka akkana qabadhaa jee suuraa nu kaasee nama afurii baanee Isinii. nu afuran baanee kasilaa Adda qabu irraa ittisaanuma dhumne suma ittisnu nu harkaa mana namaatti manjaasan hidhaa waggaa Okay, ajajjoota jennii qaban. qabanii isa samaatu santi caalaa godhe gisee fattashu maallaqa hunda irratti argan. Okay, waan biraa ta'e isa jaanii qaban. Nuti akkasitti baanee jechuudha. Taanaa kun takka Okay. Wayi mudannoon dhalatan maal baatee? kaan beesan illee waggaa takka. Inni san beekaa lu beekaa. Waggaa nyaatu sanni yeroo beeksisaan. Wayyoo. Eegaa. Akkasii gaa mudannoon hundata fakkaatti. Waa hedduu ati haa mudannoon keessaa gaafa caaluu fa'aa waa dilaa ture. Amma waan irraa nama hawalchiisaa isinii himne tanallee nama gaddisiistullee hedduu jira. Tanuma gaddisiiftu gisee biraati itti isinii deebina. Mee osoo viidiyoo kana hin dhaabneen duratti ergaa qabdu jechuudha. Carraa kana fudhadhuuti. Waan silaa uummata Oromoo dhaamuu feetu waan barbaadetti haasa'e. Ergaan hin dhaamuu barbaadu waa'ee jireenyaa irratti jireenya kuni bu'aa ba'ii hedduu qaba. Milkaa'uudhaaf bakka guddaa ga'uudhaaf jabaattee hojjechuu. Jabaattee hojjettullee wanni ofirraa eeguu qabdu haasidaaf histi. Yeroo hedduu giseetinii milkaa'u jettee lafaa kaate yeroo hedduu ilmummaan sharrummaan ilma namaa kun milkaa'ina kiyyarraa ni galche. Miila Suudittiis duraa qaban. Suudittiis yuutuuba kiyya qabadhee hojiitii hundi qabadhee mana shuggaa guutuu fuudhee bakka jireenya wal naa qixxaata jee anaatti jiru ilmuma namaatu na haasidee na baasa. Papa hin beekamane haasawuu jechuudha. Achitti nama fidanii shurtaan na qabdi jechuudha. Jawaar deeggaraa waan hin taane polotika biyya arbaatu ni beekta polotikaan feetu. Akkasitti nu baallaqanii nu galchanii taqa darees kun oolmaa roobisitti hime kana gisee ati milkaa'uudhaaf jireenya kana injifattee xiqqoo. Karaa ol ba'uu kaate ilmuma namaa fudhaan dandeessu. Kanatti maal godhuu qabda? Kanatti maal godhuu qabda? Waan gartee godhuu qabdu milkaa'ina keetiif namaan hin mari'atin naman dhagahin. Siigalee namarraa fagaatu. Waan dalagachuu qabdu immoo akkuma duraan jiraatutti jiraadhu akka namni sirratti hin beeku. Sirratti keenyaan ilmi namaa kun suma gaccabsuu malee maa harkataa jeessi jedhu. Hanga muraasa jechuudha. Muraasa. Namoota muraasa asii gammadu. Tanaan jaa milkaa'uudhaaf jabaadhaa hojjedhaa garuu gufuu hedduu isin dhufaa gufuu sana. If duraa kaasaa milkaa'ina keessanillee himuu qabda. Yeroo hedduu namni waan balleessaa waa gartee if dura dubbachuu dha. Ati namni haaraa fayyadamuuf dubbataa isaan ammoo suma garagaran. Isaan ammoo suma garagaran. Akkamitti milkootaa si ilaalu namni silaa akkamitti milkoota jee sirraa kophee harkatee milkaa'ee bareeda. Suma caccabsuu qaba. Hin deemtu atis nu bira. Akkas jechuun bara yoo miskiinummaamtu keessa jiraattee asuma nu bira taa'idha. Ifii dhokka laaqqachuu turanii malee dhokkuma isaanii keessatti buusanii wajjumaan laaqqachuu. Wajjumaan laaqqachuu bareeda. Dura ol baatee dhoqqee san keessa arguutti illee hin haajaman. Hin haajaman. Maali qiyaamaan ilmaan namaa kana. Waan akkasiiti. Keessattuu nuti Oromoon. Kan malee asatti Oromoon. Sindarraa dhumaa addunyaa kanarraa nu biyya hedduun deema. Yoo ati dalagatteetuma waa harkatte amma yeroo san maal jechaa turan maallaqa ijoollee jaleessisee maallaqa ijoollee miliyoona 70 fudhate hoo miliyoona 30 fudhate. Garuu ani hanga ammaa qarshii takka kan immoo waan namaa fuudhin jiru. Silaa jechuun silaa agartee komii qaban warrumaan asii fuudhee achi geessee hojii hunda galchee dalagachuuti. Duuba akka dalagachuuti maal godhu? Sandimmisaati. Bar nama tokko maallaqa irraa nyaatte jechuun nama galtee xumuriif jechuudha.
maallaqa isaa guutuu irraa fuutee fiizaa hin arginiif Wanta tikeeta kan achiin godhan akkas geessite. jechuudha. Duuba nama fuutee achi geessitee hojii galchitee dalagachuu dide maal goota? Maal gootee? Sana abbooyaa oolu. Suni bakka godhee yoo ta'e yaa. Waan akkasiiti. Kanaafuu wanni inni isin dhaamu barbaadu Yaada keessan pilaana keessan pilaana keessan dura inkaamii keessan laal bakka maallaqa galiirraa argattuu fi takka maal jedhansa waan godhuu deemtuu fi waan godhuu deemtu laal bakka galiirraa argattu waan godhuu waan deemtuu godhuu fi deemtu waa sadiinsa yaa takka maali dhiiroo bakka galiirraa argattu waan godhuu deemtu karoora kee fuuldura. waan kana iinuma ilma namatti hin mari'atinii jechuu jira beeku. Wanni maaliif akka Jechaayyootaati beekamu. maaliif kana jaan seeta waan ati harkattu tana si jala dalagayeeti Fashaleessa. wanda sana akkana harkanne si godhu si dhabsiise. Yoo waan dalaguu harma Waan bakka dalagee taatees tola dhufatte si harka fashaleesseeti karatti haras sana irraa hambise jechuudha. akkasi jechuudha. Ifumatti himteetu waan san hojiin itti seenu Akkasi. malee hin barbaachisu. Yaa gorsa bareedaadha. Maali jennaan namni waan irraa mudate sanirra afaan isi barsiisurra waan riyaaliititti ati si qunnamte sanirraa waa barata namni. Sillee mataa keetirraa eegaltee ilmummaan namaatu jechuudha. Waan nama mudaterraa qaceellu waa hubata qaceellu waa barata. Taate osoo rahaa keessa jirtu osoo mudannoon sun mudate tanuma namaa faana mee mujjira bara. Tuumanarra kee jechuudha. Namni galiin amma maaliif ni beektanii fi osuman arkin rakkoo osumaarrees tanaas osuman arkini waa hedduu sitti himaa jechuudha. Ammoo bareedaadha irraa fudhachuun garuu nama wanni sun mudate namni dhugaa isinitti himu hin jiru namni sanii achi irraa baratanis hin jiru jeetiin amanaanii akkasii mudannoo ilmi namaa gaanuma qaba akka gaarii qaba mudannoon ilma namaa adda addaa. Kanaaf jecha galatomaa isiniin jenna viidiyoo kana qacello daawwadhaa barumsa guddaa qabdii addunyaa amma keessa jiru tana wajjin sooshaal miidiyaa akkaataa itti fayyadamtanii maallaqa irraa nyaattan tiktaak irraa galii feesbuuka yuutuuba hundarraa akka itti nyaattan ni qaba jechuudha viidiyoon kuni sanirraan haalaataa jiruutis jiruun akkamitti dabarsanii namni gizee jijjiirame hagam takka waliin garaa jabaataa asituma waliin yaadaa irraa ni barattan waan adda addaa waan irraa baratanii jira waan ta'eef jecha viidiyoo hanga dhumaa daawwadhaa fixaa isiniin jenna hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu nagaan nu tura.